Faranjii Arabaa fi gartee Afrikaanota kamiyyuu dursee namummaan gartee keessatti kan mirkanaa'e Oromoo kamiyyuu durallee ka dursu Arsii malee jiru. Shakkii tokkollee hin qabu kana keessa. Nama fooyyayaa ofii gadi oolchitee ati ammoo isaa ol yoo jiraatte namni sunna caalaaf isuma ijaan laalaa ooltallee. Dalagaa dhiiftee isuma ofirraa waan eeydu Arsiin akkuma jirutti akka waliigalaatitti bareedumaan akka addunyaatti tokkoffarra yoo kenne wanni nu raangesseef nu qaanjessu tokkollee hin jiru. Wattakkallee. Akka nu deebinee bifa keenya ilaalan godhaa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kasanirra bada'attu jira. Ka garaa jalaa wal ijaaree ibaluun haafilluu jedhu uummata islaamaa iftoominaan ala garaa jalaan ati ibaluun harka itti baasi ati ibaluun harka itti baasi ka jedhutu jira. Calcal kunillee calii garteetiin nammootu yoo bakkee iddoo namni keenya itti gubame kumaataman. Asitti dhiyaatanii sagantaa bal'aa sagantaa bareedaa namoonni hedduun jaalatanii akkasuma immoo irra deebisaatiin nu dhiheessaa jettanii keessumaa isin gaafataa turtanidha. Inshallah har'a sagantaa bareeda gaafiiwwan yeroo darbe ka'aa ture wal qabatee waan hedduu kaasnee irra mari'ataa deemna inshallah. Ustaz waamicha kabajanii waamicha keenya lammaffaallee kabajanii istuudiyoo isaatti argamu keessaniif galatooma ulfaadha. Galatooma isinillee ulfaadha. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Mashallah. Mee akka haarawatti daawwattoota wal barachuun waan barbaachisullee itti fakkaatu. Haa ta'uuti akkuma nama sagantaa jalqabuutti wal baradhaanii salaama jedhaanii namni isin hin beekne isin haa baratu ka isin beeku isin haa eedatu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoonni keenya nageenyi rabbii urgaayaan eega kana bal'aan bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jedha. Sagantaa keenya haga waa qorannee waa hubannetti yeroo irraa yerootti insha Allahu ta'ala nama wal dhaqqabsiisu taana istiidiyoo kanallee كبركة ربنا وهاجدو قدنا يسالي ربي اتهايدو يرد ربي سكنتها بلاد اللي نجرا أكم أنا نمرتنو فيديو سان أرجعتوري إنسان قرأتها سيناتي نموان هدو قرأته كتابان كوبي ساجرو ده أكسم نموان هدون كتاب سانيس إبرد أبتشو ده بالبلاد التنيفي أم بس أكره في كوسانة أستاذ مي سكنتها يرد ربي كاس نرتي نموان هدون كيسان نبرساتورن كومنتيس ككينا تورن جرن سانكيسا أرسين لفان كودن namaan 12 jedha. Akkasuma mi Arsiin lafaan 10 namaan 12. Namaan 12 jedha. Daangaa haga daangaatti Arsii kurnan lafaan 10 ta'uu isaa addaan baasanii lakkoofsanii jirtan. Saalfanneetuma 10 jenne malee 20. Saalfanneetuma 10 jenne kana amma nama biraatiin koomentiin nu baay'ata. Mee tama amma Arsiin irra jirtu tanarra gabaabbanna jenne gaafuma Afrikaa guutuu nu Arsii jedha ka haga jedhamu tokkotti silaa dubbiin deemeet nama waliin nu buuse jecha mami macal ifne. Sila arsoomni 20 kudhanii maaltu jiraami. Bahara Hindi irraa haga bahara diimaatitti arsoomuma qubataa ture kuni uumaa waan shakkamullee guddaan qabu. Haa ta'u gartanii amma lafuma irra jirru tanarratti eega kana gartanii qoonnee isinii himne tanuma galatoonfadhaa jedhaan isin amma. Dhagaanii ma. Ayyee gaafsan daangarraa haga daangaatti Arsii 10 jettan lafaan 10 ta'uu isaa himtanii jirtan. Sirriidha. Namaan 12 ta'uun eenyuun fa'a jedhee namni keessaan natti barreessa jira. Namaan 12. Namaan 12. 12 ta'uu san balballoomii barbaadanii. Addaan baasuu barbaadanii. Jennee jirraa miiree gaafuma sanillee sagantaa dabre keessattis jennee jirra. 12 suni 5 sikkootiif 7 mandooti. 5 7 yoo walitti edaanii hagam. 12. Shanan mandootu eenyuun fa'a. Baniin Israa'ilillee akkuma san 12 akkuma Quraanni jedhu 12 asbaaxan uumamaa jedha. Rabbiin gartanii akka Yahudaan hin godhini lakkoofsa walitti gali. Akkas. Malee kun ka Arsiiti suni ka gartee banii Israa'ilii lakkoofsa walitti galee arsoomni ammoo atooma namoomallee qaroomallee rabboomallee maraa qaba. Arsoomni qorsooma jedhan. Qorsooma jedhan. Kanaaf gartanii arsoomni kuni lafa gaafa Afrikaa kana keessatti onnee gaafa Afrikaati akkuma duraan jenne lafaanillee namaanillee onnee gaafa Afrikaati uma tokkollee wanni isaanitti fakkaatu hin jiru jannata duniyaati. Warra uummanni Arsii kun? Jannatuma duniyaati nama jaalatanii eega kana nama hawwatanii dheerissanii yaadanii gootallee qabanii akkanumaan goota jechuun nama ija babaasuu miti. Gootummaa aqlii waliin jirtuu fi hayyummaa waliin jirtu gootumanii isteeppii yookaan sadarkaa rakkoo tokko deebisuuf itti deeman qabanii araaraaf dursa kennanii eega kanaallee gartee yoo araarallee didan daangaatti himatanii
daangaallee nama san namarraa qabu yoo dadhabde rabbiin gargaarsifatanii waraansa yookaan lolatti seenanii hinjifachuu malee hinjifataman uumaa isaaniitti. Maaliifi roorrisan isaan roorrifamnaan ammoo akka ajaa'ibaatti qolatan ammallee tartiiba bakka isaan qolachuu san ga'uuf tartiiba irra deemantu jira. Maaltu dursa waan jedhu hayyoota akkasiiti gartee arsooma jechuun hawaasa salphaa miti. Shiruma wahiittu gadi qabe malee nama biyya isaatii miti addunyaa guutuu bulchu. Uummata tokkollee shakkii tokkollee hin qabu. Sammuu gurguddoo burkisiisa Arsii. Arsii akkana hagana gahu seenaa isaa hagana gahu kana shiruma akkamtu shira hagam gahutu isa jilbiiffachiise laata. Shira salphaa miti. Shirri isa jilbiiffachiise tokkoffaan falfala. Falfala itti godhame. Ayyaama gartee imbiraaxoorota Minilikii fi Hayila Sillaasee keessatti gita bittaa eega kana gartanii warra afaan qawweetiin biyya kana bite keessatti shira guddaatu gartanii as keessatti deemaatiin ture. Shira san keessaa irra cimaan ka biyya kana dhamaasee falfala. Maajikii gartee biyya Hindii, biyya Suudaanii, biyya Giriikii, biyya maajikiin beekamu hundarraa argitanii fidanii asirratti akka gartee biyyi kun dhama'u. Hooggansa yookaan gartanii mataa biyyaa balabbaatota gartee biyya kana waamanii tarii gartee foon urunguutii fi foon adurree ka keessa jiru. Eega kana affeerraa akkasii gartee affeeranii namni kana nyaatee galee eega kana diina arguurra ofii wal arguutti deebi'e ajaa'iba. Nu waan kanallee wayita qorannu maa akkas tahee jennee wayita qorannu adurree kana wanni foon isaa falfala san keessatti gartanii oolchaniif akka namni wanni dhalee ilmee ofii deebi'ee nyaatu adurree malee hin jiru. Akka ofitti deebi'anii ofii wal nyaatanii fi wayita gartokkee dhaabatanii ijaan diina laalan diinni osoo isaan biran gahin fincaaya waan ta'eef gaafa ofii walitti deebi'an ammoo diinni qabeenya isaaniitii fi eega kana hayyummaa isaanii kanallee birmadummaa isaaniillee sarbee gartee akka burkutaayan taasise. Falfalli sun irratti hojjetee jira. Ammas immoo wanni foon urunguu keessa oolchaniif urunguu kana allaattii mara jibba. Akka hawaasa kana hawaasa keessattuu Arsii jedhamu kana hawaasni yookaan sabaaf sablammiin hundi akka isaan jibbitu irratti gartee xiyyeeffatamee falfalli akkasiillee lafa tana keessa jira. Rabbiin falfala sanillee nurraa haa hiiku. Yaa Rabbi nurraa deebisi. Du'aa'ii sharciyyaadhaan eegana gartee kadhaa shari'aa wal simtuun gartanii kanallee ofirraa hiikuun du'aa'ii godhachuun fitnaa diinii duniyaallee Rabbi nurraa hiiku jechuun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammataa ammoo baayoloojistiidhaan argitee vaayirasii baayoloojistiidhaan miidhamaa ture. Horii irratti namarratti akkasitti miidhamaa ture lafa muudaa lafa akka dirree Sheek Huseen kanatti abjadii irratti vaayirasiin gartee xaaqaa irratti eega kana gartee namaaf gurguramee namni uffatuma maallaqa ofiitiin bitatee uffatuun argiteetiin miidhamaa ture. Du'aa ture. Shira akkasiitii kaasirratti deemaa ture. Sanittuun dhaabannee shirri deemaa ture kun dubartii 40 biyya London jedhamtu Ingiliizitti ergamee biyyuma kanarra. Ingiliiziin wayita san gorsaa biyya warra nama bituu kana biyya 40 achitti waamanii haraqee barsiisan. Haraqee barsiisanii magaalota gara 40 irratti qoodanii namni haraqee kana dhugee ilaalchi isaa akka faca'u nama yaada qabu nama of ijaaru nama dammaqu akka hin taane argitaniif haraqeen kunillee gahee guddaa taphatee jihaan amma kunoo nu keessa jirru kabaalee ka luka harar kunii fi asiiteen karaa gammoojjii kennaa kun haraqee kana khamriin haraama jechuutti amantiin haga tokko waan gartee keessa jiruuf didee jennaan isa kanaallee gartee tiniin Yaman deemanii haala itti caatiin biyya kana seenu godhan. Eega kana muuda kanallee haala mijjeessa. Muuduma namni muudu kana. Eega burkuteessaa dhamaasaa yookaan gabroomsaa keessaa muunni kenna kunillee bara gahee guddaa qaba. Muunnummaan Sheek Huseen gadeeman kun. Hayila Sillaaseen nu dhufee ziyaaraa bara. Irraan oolinaa kana hin jira. Namni ji'a jaha achi deema ji'a jaha ol deema hojiin hojjetu waan baratu. Argitee gabroomsaaf namaa haala mijjeessa waan jedhu fedhii isaaniitiin waan wal simeef kuni sadiin waan gartee qawween lolanii hin arganne ol ittiin milkaa'anii jiran.
kanuma kadhamaase malee arsiin uumaatti gaafni Afrikaatu ofirraa baasuu hin danda'u jara kanaa miti. Akkasuma jilbiinfachiise. Kanumatu jilbiinfachiise. Osoo kanatti hin ta'in dura. Kun garri bayaa kun caatiitti gadi taa'ee ammallee nama xahaaraa malee nama ni biraa qaamuun dhuuggaa jetteet akkasitti seensise gartee warri si'aa'ee jettan kun. Akkasitti seensise. Nama xahaaraa qabu. Islaamtonni kun qaamanii sammuu facaatuufi. Akkasumatti facaasan. Amma diriiree namni biraa amantaa biraallee caatii qaamuutti seeni malee jalqaba bara xahaaraa malee wudu'a malee iyyuu qaamanii islaamtota sheekii fi gartee nama tokkotu qaama. Wanni akkasii seensisaniif warra haraqee didisan barbaadan. Kana araanni araadumaa miiree. Alkooliin alkoolimaa miiree. Kabaalaa ta'e ka dhugaatii ta'e tokkuma. Wanni barbaadamu solushiniin wuxxeetiin isaa deemee sammuma facaasu. Maali sammuun akkatti yaaddu waan jedhuutu dhibe. Maali uummanni akkatti mala beekuu fi lolallee beeku jechuu kanatu nama rakkise. Aduu takkatti gartee leenjisoo diigaa 20,000 ol irraa ajjeese warra gita bittaa kana. Niitii Minilik mara haalli irraa itti fudhatee zamana dheeraa leenjisoo diigaa bira turte jaartiin Minilik mataanis waa beekamaadha jarri nu wakkatu kana warrummaan kuunu. Leenjisoo diigaa wakkatan. Uummata akkallee shakkii tokkollee hin qabu. Kan ammoo seenatu hima. Hujii isaattu hima malee qabatamatu hima. Hayyee mee jalqaba irratti gaaffii sin gaafadhe ture. Namaan 12 jenne arsiin. Namaan 12 san nuu haala kooytaniif jedhan. Arsiin namaan 12 ka jedhamu kana 5 sikkoo 7 mandoo jechuudha. Akkas. Sikkoon kun hangafa. Eega kana sikkoon kun ilmaan 5 ka inni qabu. Mandoon ammoo itti aanaa ilmaan 7. Walitti arsoomni akka waliigalaatitti lafa kurna lakkooyne san keessa ka jiraatuu fi ka iddoo biraa ka beekan irraa deebine siniin jenne san keessatti illee ka jiraatu. Argitanii 12 kana keessaan bahu. Ilmaanuma 12 arsee kana keessatti lakkaayata. 5 sikkoo 7 mandoo kana keessaan bahu. 5 eenyuun fa'a? 5 sikkoo ka jedhamu bullaalla. Takka. Waaji. 2. Jaawwi. 3. Ilaanni. 4. Wacaale. 5. Ilmaan sikkooti. Ilmaan sikkooti kun 5. Hayyee ilmaan mandoo. Ilmaan mandoo 7. 7 ammoo raayya. Kajawa. Hawaxa. Wanama. Uta. Waayyuu. Biila. Warra mandooti. Warra mandooti. Karrayyuulleen arsoomuman raayyiin jedhanii karrayyuun obboleessa arseeti ka jedhullee seenaan hin dubbata. Eega kana homa ta'ee ta'u obboleessa arseellee ta'uuf ilmaan arsee keessattillee 7 mandoo keessattillee karrayyuun lakkaayamu karrayyoonni illee kennuma. Obboleessi namaa kama namuman raayyi jechaadha. Homaa fagoon dhaqu jechuudha. Hayyee mee namoonni tokko immoo akka jedhanitti waan kana isinirraallee dhagahee arsiin kun 3tti qoodamaa jedhan. Qoodni 3 kun hoo maa inni? Arsii 3tti kalaallu seenaan kun akka arsii qofaatiin akka Oromootillee hima ka'a. Arsoomni 3tti laala nama kana. Namni nama ta'e kuni arsima osoo jennu arsoomni bakka 3tti kaaya. Arsiin tokko arsii ukaa jedhama. Arsii lammataa arsii lubaa yookaan labaa jedhama. Arsiin sadaffaa arsii lukaa jedhama. Ka lukaa? Luka jedhama. Ukaa, lubaa, luka. Inni ukaa jedhamu kuni arsooma keessatti nama hiddaa fi lidanni isaa akaakuun isaa arsima ta'e. Abbaa 10 abbaa 20tti arsooma keessaa kan ba'an. Inni kun arsii ukaa jedhama. Isa kana keessatti gadoomni illee yookaan hoggansi illee isarraa ta'a. Akka seera arsiitti. Inni lammataa arsii lubaa yookaan arsii labaa jedhama. Luba bulchiinsa gartee aadaa Oromoo san osoo hin ta'in luba jechuun hiikni isaa asitti akka waliin dhooyine labsii jechuudha. Yookaan labsuu jechuudha. Sanii luba jenna asitti hiika addaa qaba. Jecha tokkotu hiika hedduu qaba. Sanitti akka luba akka bulchiinsa gartee aadaa Oromoo sanitti akka hin fudhanne. Luba jechuun labsiidha asitti. Arsiin lubaa yookaan ka labsii kuni nama hiddi isaa Oromoo hin ta'in Oromoo keessa ka taa'e afaan isaanii aadaa isaanii barate jiruuf jireenyi isaa arsooma keessa ka ta'e. Arsoomni konferansii yookaan gartee yaa'a guddaa irratti awucaacinii jedhan akka biyya teennaatti. Yaa'a yookaan konferansii gurguddaan awucaacinii jedhan. Yaa'a san irratti ka labsameef. Ebaluun kun gosa tiyya jedhamee gosti inni keessa jiraatu sun labsitiif. Gumaan isaa gumaa tiyya
jiruuf jireenyi isaa jiruutiyya du'aa jiruun isaa du'aa jiruutiyya ar'arraa dhagayaa jedhan ani isa inni ana jedhee labsaaf yaa arratti namsi arsoomee gosoomee argitanii gumaallee yoo ka itti galtu taate ka irraa fixu gosa inni anillee isa jettee isa labsite sani kuni arsii lubaa jedhama ila sadarkaa lammaffaarra jira gadaa waliigalaa hoogganuu hin danda'u yoo itti aanaa ta'e malee kaalubaa kun arsii lukaati arsiin lukaa kun nama saba biraa hawaasa biraa biyya keessa taa'ee afaan biyyaa baratee eega kana agartee aadaa biyyaa baratee biyyuma waliin jiraatu hin labsineef illee isa inni kun kama lukaa jedhama akka kanatti kaayaa sadiitti addaan baasee. Gosa illee tanuma himataa? Gosa tanuma himataa himatullee inni hiddi isaa akkasii tan imitti ishaaran kalabsaniif san ammoo hin tuqan. Kennuma jedhanii san gosuma inni isaa labsiti san itti himan malee ka inni hiddi isaa achi haa ta'u biyyuma kana jira jedhaniin isa. Rooggaadha. Itti aanaallee ta'anii biyyuma keessa jiraatan ka arsoomanii cidhaa fi du'a isaanii jiruuf jireenya isaanii biyyuma waliin oofatan. Ka lukaa ta'uu isaanillee of beekan biyyillee isaan beekan. Hin labsineef ka. Hin arsoomsine jalan sararreef xiqqoo. Akka nama lammii lammaffaatti jechuudha. Akkasumatti jiraata. Kana waliin ammoo ima ammatan ima hawwatan isallee. Miidhan arsiin nama miidhu. Nama waa miidhullee irraa dhogga. Bira dhaabataayyuu ka ofii caalaa san bira dhaabata. Uumaan isaanii civilized nation jedhama. As the world Arsii nation. Or society in African Horn. Gaaf Afrikaa keessatti qaroomina jalqabaatiif argitanii nama ammachuuf hawwachuun akka bineensaa nama nyaachuu dhabuun faranjii arabaa fi gartee Afrikaanota kamiyyuu dursee namummaan gartee keessatti kan mirkanaayu Oromoo kamiyyuu durallee ka dursu Arsii malee hin jiru. Shakkii tokkollee hin qabu kana keessatti saalallee ittiin qabnu ittillee hin qaanyuuf qabatama jiru waan ta'eef. Namni bakka biraati namni ilkaaniin isa nyaatee duwida isa kutee lafee cabsee ari'e asitti dheessee asitti baya. Wayita makmaaytu wayi baboolee wayi babaalee jettuma. Bakka itti dheessanii hafuura baafatan hin jiru baale malee jechuun kun arsima kana ka baalillee waan biraa ta'e akkanuma bara kana waan waakkatan hin jiru kun bara. Asumaa nyaattee asumaa dhuydee asumaa bara baatee. Asumaa waakkachuun hin ta'u. Ol'aantuma hawaasa sanii yookaan gartee midhaagina jamaalummaa eega kana garteetiin ammoo bareedina hawaasa sanii dhoofsuun hin ta'u yoomiyyuu. Barbaachisaallee rabbillee nama komata dhugaallee si komatti. Dhugaan turtullee ammoo oluma baati. Kunoon hoo dubbataa jirraami. Hin dubbata namni. Arsimarraa akka muka odaa sawwanni ati gartee darbitu wahiin jiru. Xiqqoo yoo waan wayii itti jiraatte ani hin beeku namni yoo akka wal bira taru wayii sana garteetiin immoo tuyyuu kitaaba Qur'aan itti qaraanee keessaa baafnaa jinnii waan yoo san kanaan ala waan jiran namni akka isaanii hin argamne duniyaa irratti. Arsiin kanuma waliinu ejjennoo mataa isaa qaba. Ejjennoo qaba. Ejjennoon arsiin amma kuni yoo gartee wal madaalchisne oromtoota birootiin jechuudha. Arsii. Arsii waan adda isa godhutu jira. Ejjennoo qaba arsii. Konfidensii waan jettan kana ufitti amanamummaa isaa walitti namni qabu hin jiru. Gadummaan fudhatu. Du'ee bada malee arsiin amala akkasii qaba. Nama hin shilatu gadi hin jedhu. Mootii rabbi isa uume jechuudha arsii kana. Gita bittaa warra qawwee afaan qawweetii warra nama bituu wajjitti yoo laalle.